Ebda 14 bara 2020 akkam turtan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegalee jira. Sagantaa har'aaf qabanne keessa daawwannaa ministeera muummee Abiy gara magaalaa Maqaleetti taasisanii dubbii taasisan keessa ጦርነት ካሸነፉ በኋላ ወንጀለኞቹን መያዝ ሲዘገይ injifannoo kana walakkaa kan taasisu erga waraana mo'atanii yakkamtoota qabuuf yoo turre baasii dabalataa fi kisaaraa dabalataa fida. Sararri qilleensarraa naannoo Tigraay balaliif banaa ta'u ከዛሬ ጀምሮ የሮቱ ወይም የበረራ መስመሩ ተከፍቶ guyyaa har'arraa jalqabee sararri balaliinsaa banameera. Oduu gaggabaaboo keessaa Komaander Atileet Daraartuu Tulluu Pireezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uun filatamuus isinitti himna. Kan isiniif dhiyeessuun Zalaalam Taaddasaati. Qopheessaan Eeliyaas Mulugeetaa. Turtii gaarii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasni keenyarraa irra jireessisaa waa'ee dhimma naannoo Tigraay irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Ka jalqabaatiin naannoo Tigraayitti lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti erga eegalee torbanootaan booda tajaajilli ibsaa fi bilbila addaan citee ture irra deebiin eegale. Kanaanis namoonni hedduun si'aayinaan kan eeggachaa turan tajaajilli moobaayilaa magaalota kaan dabalatee magaalaa Maqaleetti deebi'u Itiyoo Teleekoom dhuma torba irratti ibseera. Jiraatota magaalaa Maqalee dubbisne keessaa erga waraanni eegalee haala akkamiin akka jiraataa turanii fi tajaajilichi deebi'uu BBC'tti himaniiru. የአርባ ቀናት ውስጥ ግን ያው አየር ይመጣብን ነበር ደበላይታችን መጨረሻ ላይ ተኩስ ነበር መቀሌ ወጋ 11 jiraadheera nagumaan jiraachaa turre garuu guyyoota 40 darban kana keessa waraanatu ture xumura irratti ammoo ibsaanis bishaanis bade ibsaan kaleessa dhufe neetworkiinis akkasuma kaleessa dhufe maatiin kos turan ni beelofna jechaa turan baankiinis hojiinis cufaa ture kanaaf guyyaa 40 homaayyuu hin hojjenne hoteela deddeebi'een buddeena tolcheen jiraadha ture ollaa waliinis wal jajjabeessinee waluma gargaarree turre amma nagumaan jiraachaa jirra ijoolleen kaan as teenyee maal nyaanna jedhanii asii deeman rasaasumti tasa akka isaan hin dhoofne asii deeman ani birriin baafadhe 2,000 waan ta'eef geejibaafuu hin ga'u waan barbaade haa ta'u janneet kan as turuuf murteessine. Magaalaan Maqalee isa duraa irratti qoonee wayya ta'us haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyaa guyyaan nyaatan argannu sana duraa jalqabee baankiin waan cufamee fi sochiin waan hin turreef uummatni keenya rakkoo keessa jira. Uummatni keenya wal gargaaruun kan guyyoota 41 turre harkarraa gara afaanitti guyyaa guyyaan argachuun namootni jiraatan baay'ee waan ta'aniif guyyaan 41 ulfaataa fi kan nama naasisu ture. Maqaleettis ta'e Tigraay guutuutti ni mudata jennee beelan dheegne keessatti argamna. Ammas qaamni nuuf ga'ee hin jiru. Galgala sa'a 12tti namni hunduu gara manaatti dafee gala. Yeroo hundaa dhukaasni naannoo Maqaleetii dhagahama. Waraanni ni jira. Dhukaasni meeshaalee waraanaa guddaas fageenya irraa ni dhagahama. Dhimmuma wal fakkaatuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga lolli waraanaa Tigraay keessatti eegalamee booda yeroo jalqabaaf magaalaa Maqalee daawwatan. Ministeerri muummee Abiy marii hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa waliin magaalaa Maqaleetti taasisaniin raayyaa ittisa biyyaatiin goota Itoophiyaa sirriin sanyummaarraa bilisa ta'e biyya isaaf yaadu isinii jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiy uffata loltuu uffatanii qondaaltota kaniin waliin marii taasisaniin waraana kanaan injifannoo argamu guutuu gochuun kan danda'amu yoo shakkamtootni qabamanii seeratti dhiyaatanidha jedhan. ድልን ግማሽ የሚያደርገው ጦርነት ካሸነፉ በኋላ ወንጀለኞቹን መያዝ ሲዘገይ injifannoo kana walakkaa kan taasisu erga waraana mo'atanii yakkamtoota qabuuf yoo turre baasii dabalataa fi kisaaraa dabalataa fida. Loltoonni kunneen ergamatti kennamee isa jalqabaa 100 keessaa 100 milkeessaniiru. Haa ta'u malee yakkamtoonni qabamuu qabu. Yeroo qabamanis bu'uura seeraan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu. Kan biraan uummata Tigraay irraa itti gaafatamummaan guddaan jira jedhee namana. Namoonni dhokatan amma tokkummaanii hin jiran. Namoota dhuunfaan konkolaataa irraa bu'uun bittinnaa'uun dhokatan bakka jiranii qabanii mootummaa naannoo Tigraay fi humna ittisaaf kennuu qabu. Isinitti akka boonnuu fi isin kabajnu kan nu taasisu keessaa tokko magaalota akka Humaraa, Shiree, Aksum, Adigiraatii fi Maqaleetti miidhaa sababa waraanaan ga'uu danda'u akka xiqqaatuuf hooggansa ogummaan guutame kennuu keessanidha. Garaagarummaan haqaa uummatummaa fi dhugaan qabnu kun injifattoota nu godheera. Hidhannoo qabna jennee magaalaa irratti dhukaasnee osoo ta'e
har'a hamilee kanaan maqalee keessatti akka mari'annu nu hin taasisu ture. ዛሬ በዚህ ሞራል መቀሌ ውስጥ አንወያዩ። Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaa oolchuun waraana al tokko gaggeeffameen qofa kan mirkanaa'u miti jedhanii humni waraanaa tokkummaan dhaabbachuu akka qabu dhaaman. ኢትዮጵያን የመታደጉ ጉዳይ በአንድ ጊዜ ድል በአንድ ጊዜ Itoophiyaa oolchuun waraana al tokkoon injifannoo al tokkoon kan xumuramu miti. Waraana yeroo hundaa qophaa'ee hooggansa tokkummaa qabu kan wal kabajuu fi wal jaallatu ta'uu mirkaneessutu irra jira. Itoophiyaan badhaadhinaan olidha, paartiin olidha. Biyya guddoo oolchuun itti gaafatamummaan isin irratti gatameera. Siyaasni isaa badeera. Hidda hin beekne wal barbaadee garee kan uummatudha. Isin garuu gootota qofa osoo hin taane Itoophiyaa qulqulluudha. Adda waraanaa tokko tokko isaarratti Oromoon Amaaraa oolchuuf, Amaaraan Walaayittaa oolchuuf, Walaayittaan Sidaamaa oolchuuf, Somaalee oolchuuf gootummaan agarsiistan inumaa hoogganamuu miti namoota siyaasaa hundaa fi Itoophiyaaf hojii fakkeenya ta'uu hojjetaniitu. Kun itti fufuu qaba. አሪያ የሚሆን ስራ ሰርታችኋል። ይሄ መቀጠል አለበት። Haaluma wal fakkaatuun lolli Tigraay xumuramuu erga labsamee torban lamaan booda sararri qilleensarraa naannoo Tigraay balaliif banaa ta'uun ibsame. Ji'a darbe keessa wayita lolli waraanaa eegalametti abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa naannoon qilleensarraa Tigraay balalii kamuuf cufaa akka ta'e ibsee ture. Daandiin yookaan sararri qilleensarraa cufamee fi baname jechuun maalidha? Daarektarri olaanaa abbaa taayitichaa Kolonel Wasan Yelle Hunanyaaw akkanaan ibsu. ከዛሬ ጀምሮ የሮቱ ወይም የበረራ መስመሩ ተከፍቶ ነው። Guyyaa har'arraa jalqabee sararri balaliinsaa banameera. Daandiin qilleensaa yookaan xayyaarri eeyyama gaafachuun sarara qilleensaa sanarra balali'u kamuu ni eeyyamamaaf jechaadha. Daandiin qilleensarraa banameera jechuun sararri xiyyaarri hordofee deemu baname jechuudha. Haala tureen sarara qilleensaa maqaleerraa cufnee turre. Kanumaanis xayyaaronni daandii jijjiiruun karaa asabiin godhanii dhaattuu galaana diimaa hordofanii asmaraa gubbaarraan darbuu turan yookiis achiis otoon galiin sararri ittiin dabran tureera. Amma garuu kallattiidhumaan finfinneerraa maqalee gubbaa gochuun gara olii sararri deemuu dandeessisu banameera jechuudha. Gama tajaajila balaliinsaan ammoo buufataaleen xiyyaaraa rakkoolee isaan mudateen yeroo muraasaaf dhaabbatanii waan turaniif yeroo dhiyootti ni banamu. Buufata xiyyaaraa fi sararri qilleensaa wantoota gargari. Sararri qilleensarraa balaliiwwan idil addunyaa fi biyya keessaa maraaf kan tajaajiludha. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa fi waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa guyyaa lamaan dura deeggarsa meeshaalee wal'aansaa fi kaan gara magaalaa Maqaleetti erganiiru. Hospitaalli guddichi magaalicha keessa jiru Aayidar hir'ina meeshaalee yaalii fayyaaf barbaachisaniin rakkachuun gabaafamee ture. Naannichatti waraanni erga eegalees deeggarsa idil addunyaa magaalaa Maqaleetti qaqqabeedha jedhameera. Koree fannoo diimaa idil addunyaatti itti gaafatamaan koominikeeshinii obbo Zaawuduu Ayyaaloo dhimmicha irratti dubbisneerra. እንግዲህ ቅዳሜ ዕለት የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የመድኃኒትና አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ Guyyaa sanbataa koreen fannoo diimaa idil addunyaa waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa wajjin ta'uun qorichaa fi meeshaalee hatattamaan barbaachisan fe'ee Maqalee gaheera. Meeshaaleen dhiyeessii wal'aansa fayyaa fi hatattamaa achi ga'an kunneen keessattuu hospitaala Aayidariif biiroo fayyaa naannoo Tigraay fi manneen qorichaa fannoo diimaa Itoophiyaaf kanneen geeffamanidha. Kanneeniif dursa kan kennine waajirri keenya Maqalee waan jiruu fi waahillan keenya Maqalee jiran haala achi jiru ilaalanii odeeffannoo nuu kennan irratti hundaa'uuni. Dhaabbileen fayyaa kunneen hanqina meeshaalee fayyaan rakkachaa waan jiraniif keessattuu namoota miidhamaniif gargaarsa gochuuf atattamaan meeshaalee kanneen akka argatanii fi hojiilee lubbuu baraaruu hojjetu jennee waan amanneef qaamolee kanneeniif dursa kennine. Gara fuula duraafis qorannoo taasisuun bu'aa argannuu irratti hundoofnee deeggarsa namoomaa gochuu itti fufna. በምናገኘው ውጤት መሰረት ሰብአዊ እርዳታውን መስጠት እንቀጥላለን። Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraatii isiniif darbaa jirudha. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri muummee Iswaatinii Ambrose Dlamini erga kooroonaa vaayirasiin qabamuun isaanii beekame baatii tokkoon boodatti boqotan. Sababiin du'a isaanii eerame kan hin jiraanne ta'us namni ganna 52 Dlaminiin Afrikaa kibbaatti COVID-19f wal'aansa argataa turan.
Commander Athlete Daraartuu Tulluu Pireezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uun filatamte. Atleet Daraartuun filannoo gaggeeffame kanarratti naannoo Oromiyaa bakka bu'uun ture kan dhiyaatte. Waggoota lamaan darbaniif itti aantuu Pireezidaantii Federeeshinichaa ta'uun tajaajilaa turte. Ameerikaan Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessitoota deeggaru jettee galmeessitee ture keessaa ifatti baasuu ishee ibsite. Doonaald Tiraamp ji'a onkoloolessaa keessa yeroo guyyoota 45 dhimma seeraattiin ilaalamuu fi waliigaltee Sudaan miidhamtoota Ameerikaaf doolaara miliyoona 335 kaffaluu koongireesiif kennanii ture. Ameerikaan Sudaaniin galmee kana jala kan galchite bara 1993 yoo ta'u yeroo sana Sudaan biyya buufata alqaayidaa ta'uun tajaajilte jedhamuuni. Hoogganaan humna waraanaa Faransaay humnoota hidhachuun biyyoota Saahel keessa socho'an waliin marii gaggeessuun danda'ama jedhan. Biyyoota Saahel keessa Faransaay loltoota hidhattoota IS waraanaan 5,000 ol qabdi. Kana dura mariin gaggeeffamu hidhattoota kana waliin hin jiraatus jedhamee ture. Ajajoota waraanaa Naayijeeriyaa 30 ta'an erga konferensii tokko hirmaatanii ba'anii kooroonaa vaayirasiin qabaman. Qorannoon akka gaggeeffamu kan ajajame yeroo Meejar Jeneraaliin tokko walgahii Abujaatti gaggeeffamaa ture irratti dhukkubsachuun guyyoota muraasa booda sababa koovidiin du'u ture. Walgahiin sunis sababa kanaan kan adda citee ture yoo ta'u amma biyyattiin sodaa weerara kooroonaa vaayirasii lammaffaa keessa galteetti. Poolisiin Yuugaandaa artistoota Naayijeeriyaa bebbeekamoo lama Oomalee fi Teemsi jedhaman hidhe. Poolisiin dhorkaa biyyattiin dabarsitee ture cabsuun karaa kooroonaa vaayirasii tatamsaasuu danda'uun sagantaa qopheessuun jechuun lammiilee Naayijeeriyaa biroo 3 fi Yuugaandaa 4 waliin to'annoo jala oolche. Sanbata darbe sagantaa kana magaalaa Kaampaalaatti ture kan isaan qopheessan. Dursitootni biyyoota Afrikaa akka Benin, Toogoo fi Gaanaa bakka jiranitti pireezidaantiin Ivory Coast filannoo mo'atan yeroo sadaffaaf kakuu galuun hojii eegalan. Filannoo paartileen mormitootaa irraa hafanii fi falmisiisaa ta'e ji'a darbe gaggeeffame mo'achuudhaan kan har'a kakuu seenan. Alexander Ouattara ministeerri muummee biyyattii filannoon mana maree bara dhufu osoo hin gahin paartilee mormitootaa waliin akka mari'atan himeera jedhan. Kan xumuraarra geenyee jira. Ramaddiin dorgommii Shaampiyoons Liigii kan marsaatti aanutti caanii har'a ifa bahe. Kilaboonni 16 marsaatti aanuuf darbuuf ni falmatu. Mo'anni darbuu kanaan Ramaddiin qalbii namoota hedduu hawwate Baarseloonaa fi PSG walitti fideera. Eeliyaas Mulgeeta. Ramaddii Shaampiyoons Liigii har'a ifa ta'een kilaboonni gara marsaatti aanutti ce'anii 16 waliin morkatu. Shaampiyoonaan Ingiliiz Liverpool RB Leipzig waliin wayita ramadaman, Cheelsiin ammoo kilaba Speen Atletico Madrid wajjin morkatu. Kilabni Ingiliiz biraa Manchester Cityin kilaba erga 1978 asii jalqabaaf marsaa 16 keessa galee Borussia Mönchengladbach waliin ramadameera. Shaampiyoonaan waancaa kanaa Bayern Munich ammoo Lazio waliin ramadame. Ramaddiin qalbii namoota hedduu hawwatee kan Baarseloonaa fi Paris Saint-Germain PSG walitti fideedha. Messi fi Neymar kan walitti fidudha. Kilaboonni lameen kunneen 2017tti wajjin ramadamanii bara sana tapha ajaa'ibaa nutti agarsiisan. Tapha jalqabaan PSG'n dirree isaa irratti 4-0 Baarseloonaa injifate. Taphni kun kanumaan goolabame jennee erga murteeffannee booda Baarseloonaan dirree isaanii irratti 6-1 injifachuun oggum kubbaa miilaa jechisiisan. Injifataan PSG Neymar tapha dilbataa Liyoon waliin taasisan irratti miidhamee wasaasaan baatamee ba'e. Taphataan Biraazil kun eenya kana Messiin gara Paaris as dhufuun otoo waliin taphannee natti tola jechuun dubbatee ture. Gama kaaniin ramaddiin dorgommii Awurooppaa Liigii marsaa ittaanus ifa ta'eera. Kanaanis kilaboonni 32 eenyu waliin akka taphatan baraniiru. Marsaa kanaanis kilaba dorgommii Shaampiyoons Liigiin ala kan ta'e Man United dabalatee kilaboonni Premier Liigii 4 keessatti argamu. Premier Liigii keessatti milkiin kan irraa fagaatte Arsenaal akkasumas Tottenham, Leicester fi Man United gara marsaa ittaanutti darbuuf falmatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan magaalaa Naayiroobii irraati galgala kana isiniitiif darbaa ture asumarratti xumurreetti kan jiru qopheessaan sagantichaa Eeliyaas Mulgeetaa ture kan isiniif dhiyeesse Anzaalaa Lamtaa Addesaan ture marsariitii keenya irraati odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu horaa bulaa.